Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 yeroo darbe boqonnaa 12 laalleerraa waa'ee bineensichaa fi dubartittiitti ilaalle. Boqonnaa 17 mul'ata Yohaannis macaafa mul'ata yookiin macaafa raajii Daani'eelii boqonnaa 7 laalle. Boqonnaa 13 yeroo darbee paartii jalqabaa bineensa gaanfa 10 qabu kan jedhu laalle. Paartii lammaffaan bineensa gaafa 2 qabudha. Bineensi gaafa 10 qabuu fi gaafa 2 qabu kun bineensa akka jawwee bineensa isa garasii wajjiniin wal fakkaataadha. Gaafa 10 fi mataa 7 isa qabu wajjin jechuudha. Sababii kanaatiif bineensota kana sadan gurguddootu jira jechuudha. Bineensonni tokko bineensa akka jawwee boqonnaa 12 keessa, bineensi inni lammaffaan bineensi galaana keessaa isa ba'e, bineensi sadaffaan bineensa lafa keessaa ba'e. Bineensi lafa keessaa ba'e, bineensi galaana keessaa ba'e kun gara booddeetti kutaa biraatti yoo ilaalle bineensuma galaana keessaa ba'e yookiin bineensuma immoo lafa keessaa iddoo lafa jalaa keessaa ba'e jedha. Yeroo darbe waa'ee iddoo lafa jalaa qo'anne. Iddoo lafa jalaa jechuun lafa jala jiru yookiin immoo qaawwa qadaada kan qabu yeroo darbe qo'anneerra jechuudha. Iddoo hawaasni ni ba'e, awwaarri ba'e, awwaarraa sana keessaa hawaasnis ni ba'e. Iddoo sana keessaa urjiin tokko akkas ta'e mootii qaba. Mootiin sun immoo akkana jedhama, balleessoo jedhama. Iddoo jedhu akkuma kana bineensi kun inni as jalaa ol ba'e kun boqonnaa 13 keessa jiru dubbifanneetu. Kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessaa ba'uu nan arge. Bineensichis gaanfa 10 fi mataa 7, gaanfa isaa irratti waan akka gonfoo 10, mataa isaa 7 irrattis maqaa ulfinaa Waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman qaba ture. Bineensan argee qeerransa fakkaata ture. Miilli isaa akka miila maakitaa, afaan isaa akka afaan leencaa. Bineensa akka jawwee kunis humna isaa, teessoo isaa, aboo isaa isa guddaas bineensicha isa kanaaf galaana keessaa ol ba'eef jechuudha hin kenne. Mataa isaa 7 keessaa inni tokko bineensichi mataa 7 fi gaanfa 10 qaba. Gaanfa 10 irratti gonfoo 10, mataa 7 irratti immoo maqaa ulfinaa qaba. Waaqayyoon arrabsuuf kan isaaf kenname qaba ture. Gaanfa ta'in mataa isaa keessaa 7 keessaa inni tokko amma du'aatti waan madaa'e fakkaata. Rukutamee rukuttaan du'aan ga'u kun deebi'ee fayyee du'eera. Mataa 7 keessaa tokko jedhamee yaadamu deebi'ee fayyee namoonni guutummaa biyya lafaa dinqifatanii yaadan bineensicha duukaa bu'anii kan dinqisiifatanii fi bakka bineensi kun akkamitti akkanatti du'eera deebi'ee akkamitti fayyuu danda'e. Egaa mataa 7 keessaa inni tokko rukutamee rukuttaan isaas kan du'aan isa qaqqabsiisudha. Akkamitti deebi'ee fayyanii baay'ee dinqisiifatanii yaadni isaanii isa duukaa bu'ee jechuudha. Namoonni guutummaa biyya lafaa dinqifatanii yaadan bineensicha duukaa bu'anii bineensicha isa kanaaf iyyuu aboo kan kenne bineensa akka jawwee sana waan ta'eef namoonni isaaf hin sagadanii. Aboo kan kenne bineensa akka jawwee waan ta'eef bineensi akka lafa keessaa galaana keessaa ol ba'e kun immoo bineensa mataa 7 fi gaanfa 10 kana kan qabu. Gaanfi isaa keessaa mataa isaa 7 keessaa tokko akka du'aatti ga'e ergasii deebi'ee waan jiraateef itoo isa kana dinqisiifatanii immoo humna kanayyuu aboo kanayyuu teessoo kanayyuu kan kenneef immoo isa akka jawwee sana waan ta'eef isaaf hin sagadanii. Bineensa akka jawwee sana waan ta'eef namoonni isaaf sagadanii akkasuma bineensa isa kaaniif sagadanii. Bineensa isa kaan jechuun bineensa isa maddu akka waan du'e fakkaatee deebi'ee fayyee kanaaf jechuudha. Akkasuma bineensa isa kaaniif sagadanii eenyutu akka bineensa kanaa ta'a jedhan. Bineensa galaanicha keessaa ba'e eenyutu akka bineensa kanaa ta'a? Eenyutu isaan loluu danda'a? Eenyutu bineensicha kana loluu danda'a? Eenyutu akka bineensa kana ta'anii jedhanii yaadan isa duukaa bu'anii isaaf sagadanii. Bineensa isaa akka jawweetiifis immoo hin sagadan. Isatu bineensa isa galaana keessaa ba'e kanaaf humna kenne miti jedhanii baay'ee dinqisiifatan jechuudha. Booddee lakkoofsa 5 dubbii gurratti guddaa fakkaatuu fi Waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan hin kennamee fi ji'a 42 kana jechuun waggaa 3 walakkaadhaaf kana gochuun yookiin aboon hin kennamee fi Waaqayyoon arrabsuudhaaf dubbii guddaa fakkaatu, dubbii dinqii fakkaatu, dubbii maal jedhama biyya kanatti namni baay'ee dubbii beeku, nama akka malee namoota kakaasuu kan danda'u,
jecha inni jedhe namni hundumtuu sheerii gochuu kan danda'u influensii kan qabu garuu waaqayyoon kan arrabsudha jechuudha dubbichi. Waggaa 3 walakkaadhaaf ji'a 42 guyyoota 1260 meeqa ta'a. Yommus bineensichi waaqayyoo irratti arrabsoo dubbachuudhaa fi maqaa waaqayyoo irratti arrabsoo dubbachuu maqaa waaqayyoo iddoo buufata isaa kana qofa otoo hin ta'in warra waaqa keessa isa bira buufatan arrabsuudhaaf afaan isaa hin banatee jedha. Maqaa waaqayyoon arrabsaa. Maqaa waaqayyoon arrabsaa. Waaqayyo irratti arrabsoo dubbataa. Iddoo buufata isaa mana qulqullummaa isaa yookiin iddoo teessoo isaa warra waaqa keessa isa bira jiraatan qulqulloota yookiin ergamoota ta'uu danda'a. Kana hundumaa arrabsuudhaaf afaan isaa akka ta'e lakkoofsa 7 warra waaqayyoof qulqullaa'an biyya lafaarra kan jiran jechuudha. Warra waaqayyoof qulqullaa'an lolee isaan mo'uun hin kennameefi warra waaqayyoof qulqullaa'an hin lolee akka yeroo darbee akka isaan hin duuneef akka isaan homaa gochuu hin dandeenyeef waan isaan eegan isa isaan irratti yeroo ta'u hin ta'in inni kun immoo isaan lolee isaan mo'uu loluu qofa otoo hin ta'in isaan loluu isaan mo'uus hin argate aangoo bineensichi kun. Kanaaf warra waaqayyoof qulqullaa'an hin lolee hin mo'eesi aangoon kun isaaf kenname. Kanaaf gosa hundumaa irratti nama hundumaa irratti afaan hundumaa irratti saba hundumaa irratti saboon hin kennameefi. Kana jechuun Israa'el qofa miti afaan Oromoo qofa miti. Qomoo saba hunduma biyya lafaa irra jiran hundumaa irratti aboon hin kenname. Aboonni warra hin amanne qofa irratti otoo hin ta'in warra amanan warra waaqayyoo qulqullaa'an irratti iyyuu hin kennameefi. Isaan iyyuu humna isa caaluu hin dandeenye. Isaanis hin lolee isaanis hin mo'ee. Warra biyya lafaa hin taane immoo warra waaqayyoo gubbaa jiran immoo warra isaa wajjin jiranii qulqulloota waaqarraa warra humni isaa qabu hin dandeenye arrabsuudhaaf akka barbaade irratti dubbachuudhaaf aboon hin kennameefi. Kanaaf warra lafarra jiraatan keessaa 8 irratti kan jiru. Warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa hoolichaa isa qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman irratti hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduudhaaf jiru jedha. Uumamuu biyya lafaatii jalqabee jedha malee bara dhumaan jedhu baasee sagaduuf jiru yeroo garuu waan gara fuulduraatti waa'ee bara dhumaa haasa'u fakkaata. Kan inni jedhu garuu uumamuu biyya lafaatiif jalqabee macaafa jireenyaa macaafa hoolichaa jedhame macaafota yeroo darbe boqonnaa keenya irratti macaafota garaagaraa macaafa mul'ata Yohaannis keessa jiran akkasuma macaafota garaagaraa ilaallee turre. Macaafota waaqa keessa jiran garaagaraa ilaallee turre. Macaafota waaqa keessa jiran keessaa inni tokko macaafa jireenyaa macaafa hoolichaa warri jireenya argachuudhaaf jiran kan keessatti caafamanii maqaan isaanii irra jiru. Macaafa waaqayyoo irratti warra caafaman isaan turan. Kanaaf uumamuu biyya lafaatii jalqabanii macaafni uumamuu biyya lafaatii jalqabeedha iddoo kanatti. Namoonni macaafni achi keessatti hin argamne hundumtuu namoonni biyya lafaa irratti uumaman bineensa kanaaf warri namannee jechuudha walumaa galatti. Bineensa kanaaf sagaduudhaaf jiru yookiin sagadaniiru jechuudha. Sababni isaa biyyi lafaa guutummaan sabni afaan hundumtuu aboosaa jalatti qabamaniiru. Warra amanen aboosaa jalatti immoo warra hin qabamne iyyuu irratti mo'uu danda'eera. Akkamitti irratti mo'aa? Loluudhaan, ajjeesuudhaan, humna caaluudhaan, balleessuudhaan jechuudha. Warra isaaf sagadan immoo lolee ajjeesee wanti inni wannoo jedhu hin jiru already sagadan waan ta'eef. Lakkoofsa 9 irra hiikan isaa jira. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuun isaan oolu. Namni billaadhaan ajjeefamuuf jiru billaadhaan ajjeefamuun isaan oolu. Kana keessatti obsaan danda'uu fi amantiin warra waaqayyoof qulqullaa'anii hin barbaadamaa jedha. Boqonnaa 13 keessatti warra waaqayyoof qulqullaa'an irraa waa lamatu barbaadama. Yeroo bineensichi gaanfa 10 qabu galaana keessaa ba'uu fi yeroo bineensichi gaanfa 2 qabu lafa keessaa ba'u. Yeroo sanatti waggaa 3 walakkaa isa lammaffaa waggaa 3 walakkaa inni duraa darbeera. Waggaa 3 walakkaa isa lammaffaa irratti bineensichi kun lamaan yeroo kaanii wantoota lamatu warra waaqayyoof qulqullaa'aniif irraa barbaadama. Inni lammaffaan inni tokkoffaan lakkoofsa 9 fi 10 irra jira. Inni lammaffaan immoo lakkoofsa 18 irra jira.
Lakkoofsa 11 akkas jedha. Bineensa gaafa lamaa qabu tokko arguu isaati. Inni kun immoo paartii isa lammaffaadha. Kana malee bineensa lafa keessaa ba'uu biraa tokko isa duraa ta'u hin ta'in. Innis akka hoolaa gaanfa lama qaba. Yeroo darbee bineensi kun bineensota gosa sadiitu jiru jenne. Tokkoffaan jawwee fakkaataa, lammaffaan galaana keessaa isa ba'ee, sadaffaan isa lafa keessaa ba'een. Akkuma kana tokkoffaan akka Waaqayyo Abbaa, lammaffaan akka Waaqayyo Ilmaa, sadaffaan akka Waaqayyo Hafuura Qulqulluu of gochuu danda'en. Inni bishaan keessaa ba'e immoo ofii isaayyuu gosa sadii ta'a. Daani'eel boqonnaa 3 irratti yoo argitan bineensota 4 argee, bineensota 4 keessaa bineensota isa arfaffaa irratti isa fakkaatee kutaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraan jiru jechuudha. Bineensi inni arfaffaan sun bineensota hundumaarra jabaaf sodaachisaa kan ture. Boqonnaa 13 irratti immoo bineensota makaa sana hundumaa qaba. Daani'eel kan arge hundumtuu adda adda ture. Bineensa tokko leenca, tokko amaaketa, tokko bineensa sadiidha kan inni arge. Daani'eel jechuudha. Bineensa arfaffaa sana garuu maqaa isaa nutti himne jechuudha. Leenca, amaaketaa fi qeerransa daddabaasee erga nutti himee booda bineensa arfaffaa sana maqaa isaa nutti himne jechuudha. Boqonnaa 13 irratti mul'ata irratti immoo bineensi inni arfaffaan suni makaa bineensota hundumaa faaworii isaan sanaa olii hundumaa kan qabu. Argitan itti yoo ta'e bineensi kun maal fakkaata? Lakkoofsa 2 irratti qeerransa fakkaata yeroo fagootti ilaalan. Yeroo miila isaa ilaalan immoo amaaketa fakkaata. Yeroo afaan isaa ilaalan garuu leenca fakkaata. Bineensa kana makaa sana sadanuu qaba jechuudha. Bineensi kun bineensa arfaffaa kan Daani'eel keessatti boqonnaa 7tti yoo dhaqxanii ilaaltan. Bineensi lafa keessaa ol ba'u sun garuu gaanfa lama qaba. Hoolaa immoo fakkaata. Akka Yesuusitti jechuudha. Gaanfa lama qabaachuun isaa immoo karaa tokkoon Waaqayyo, karaa tokkoon nama. Gooftaan guutummaa waaqummaaf guutummaa namummaa immoo jira ture. Aangoo gaanfa aangoo agarsiisa, humna agarsiisa. Argitan itti yoo ta'e. Bineensi kun akkuma gooftaa Yesuusitti of fakkeessa jechuudha immoo karaa tokkoon. Karaa biraatiin immoo akka hafuura qulqulluutti of fakkeessa laalla gara gadiitti. Kanaafuu bineensi inni sun boqonnaa 13 keessa jiru mormituu Kiristoos nuti jennudha bakka bu'aa jechuudha. Inni lakkoofsa 1 kaasee amma 10. Inni lakkoofsa 11 booddee jiru garuu raajii sobduu bakka bu'aa jechuudha. Inni boqonnaa 12 keessa jiru bineensichi akka jawwee seexana bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf mormituu Kiristoos duuba kan jiru seexana. Raajii sobduu kan jiru duuba kan jiru immoo bineensicha akka jawwee fi bineensicha isa galaana keessa ba'e mormituu Kiristoosidha. Raajiin sobduun gara mormituu Kiristoositti agarsiifti. Gara bineensicha yookiin jawwichaatti gara seexanaatti agarsiifti. Akka bineensicha isa galaana keessaa ba'e yookiin mormituu Kiristoos waaqessuudhaniin akka isaan hafuura hamaa yookiin seexana waaqessaniif jajjabeessiti kakaasti. Raajichi kun jechuudha. Kana keessa taaneen dubbifanna. Lakkoofsa 12. Lakkoofsa 11 kaanee haa dubbifnu. Kana malee bineensa lafa keessaa ba'uu biraa tokko nan arge. Akka hoolaa gaanfa lama qaba. Akkuma bineensa akka jawwee sana dubbata ture jedha. Bineensa akka jawwee Waaqayyoon arrabsaa. Bineensi inni lafa keessaa ba'e arrabsuudhuma Waaqayyoodhaaf kan ta'e kennameefira. Kan kennameef immoo Waaqayyo seexana sanarraadha. Seexana bineensa akka jawwee inni jenne seexana hiikansaa Daabiloos boofa bara durii jedhee hiikeera waan ta'eef. Kan inni dubbatu bineensi inni lafa keessaa ba'e kun akkuma gaanfa lama qaba garuu akkuma bineensa jawwee sana dubbataa'edha. Dubbiidha inni kun. Bineensi lammaffaan jalqabaan galaana keessaa ba'es Waaqayyoon arrabsuudhaaf irratti dubbachuudhaaf iddoo qulqullaa irratti akka barbaade gochuuf warra Waaqayyoo qulqullaa Waaqa keessa jiran arrabsuudhaaf aangoon kennamee fi warra biyya lafaa irratti hundumaa irratti immoo aangoon kennameef. Bineensi inni lammaffaan kun inni lafa keessaa ba'e jechuudha. Aboo bineensi inni duraa qaba ture hundumaan. Bineensi inni duraa waan qabu hundumaa. Bineensi akka jawwee bineensa isa duraatiif waan qabu hunduma kenneef. Bineensi inni duraa, bineensi inni galaana keessaa ba'e immoo bineensa isa lafa keessaa ba'e kana hundumaaf aboosaa kenneef. Aboosaa kanaanis maal godhaa? Bineensa warra biyya lafaa hundumaa warri isa keessa jiraatanii
Bineensa isa duraa isa rukuttaan du'aan isa gahu deebi'ee fayyeef sanaaf akka sagadan godha. Isuma duratti hojjeta humna isaa guutuu aangoo isaa guutuu kan kenneef akka inni akka barbaadetti dinqii hojjetu milikkita hojjetu tajaajila isaa tajaajila hojii isaa hojjetu kan godhe bineensa isaa galaana keessaa ba'e. Kanaaf humna isaa guutuudhaan isuma duratti hojjeta. Maal hojjetaa? Hojiin isaa maal? Bineensa isa galaana isa keessaa ba'eef isa rukuttaan du'aan isa gahu isa rukutee deebi'ee fayye sanaaf akka sagadan godha. Eenyu? Warri biyya lafaa. Biyyi lafaa warri isa keessa jiraatan hundinuu. Okay. Lakkoofsa 13. Inni milikkita gurguddaa argisiisa. Milikkita yookiin dinqii gurguddaa godha. Dinqii gurguddaaf milikkitni inni godhu maalidha? Achi keessaa inni tokko. Milikkittiif dinqii gurguddaan inni godhu keessaa inni tokko maalidha? Ibidda. Dinqii gurguddaa gochuudhaan kan ka'e ibidda iyyuu waaqa keessaa namoota fuulduratti gadi buusa. Akka Eeliyaas. Kana jechuun raajiidha jechuudha. Raajii sobduudha jechuudha. Raajonni ibidda waaqa keessaa yeroo gadi buusan yeroo jalqabaa Eeliyaas ture. Eeliyaas ibidda waaqa keessaa kan gadi buuse maaliif ture? Maaliif ture? Ani dhuguma ergamaa waaqayyoo ta'uu koo nama waaqayyoo ta'uu koo isinitti raajii koo waaqayyoo raajii dhugaa ta'uu koo isinitti agarsiisa. Isin immoo raajonni Ba'aal, raajonni Asheeraa, waaqonni tolfamtoo, raajonni Izaabeel, Kanahaab sobdoota ta'uu keessa waaqayyoo mul'isuudhaaf ani raajii isaa nama waaqayyoo ta'uudhaaf mul'isuudhaaf ibidda waaqarraa nan buusaa jedhe. Ibidda waaqarraa buuseen aarsaa yeroo fudhatu inni dhuguma nama waaqayyooti jedhamee raajota sana fixuu danda'e jechuudha. Waaqayyoo mo'icha kenne. Raajiin kun akka kanattidha. Raajii dhugaa ta'uu mul'isuudhaaf. Aboo kan isaaf kenne bineensa isa galaana keessaa ba'e sana ta'uu mul'isuudhaaf. Namoonni hundumtuu namicha galaana keessaa isa ba'e bineensichaaf akka sagadaniif ani kunoo kanan godha dhuguma kana gochuu nan danda'a jechuudha. Aboo amma na ga'utti agarsiisu ibidda waaqa keessaa buusa. Lakkoofsa 14 milikkita bineensa isa duraa sana duratti akka inni agarsiisu kennameef sanaan warra lafarra jiraataniin wallaalchisaa, gowwoomsaa, harkaa balleessa jechuudha. Warra biyya lafaarra jiraatan sana wallaalchisuudhaafis immoo maal godhaa? Bifa fakkeenya bineensicha billaadhaan rukutamee deebi'ee jiraatee waaqessuudhaaf akka tolfatan isaanitti himaa. Istiibiif mataa 10 isa qabu kana mataa 7 gaafa 10 isa qabu kana mataa 7 sana keessaa du'ee deebi'ee kan fayye kana mee milikkita waaqarraa buusee itti agarsiise kanaan iyyuu amanuu yoo dadhabdanii mee bifa fakkeenya isaatii tolfadha. Yeroo isin bifa fakkeenya isaatii tolfattan ani immoo maal godhaa jedhee namoota itti meetu maal jedhaa bifa fakkeenya isaatii tolfadhaati. Lakkoofsa 15 bifa fakkeenya bineensicha duraa sanatti lubbuu itti gochuun bineensa isa lammaffaa sanaaf kennamee turedha. Isin waaqa tolfamaadhuma tokko mukarraa yookiin wannoodha bifa fakkeenya isaatii tolfadhaa ani immoo dhufeen lubbuu itti godhaa jedha. Dhugumas immoo lubbuu itti godha. Kanarraa kan ka'es beekni fakkeenya bineensichaa kun dubbachuu iyyuu danda'ee hammi isaaf hin saganne akka ajjeefaman godhee jedha. Baay'ee nama dinqa. Bifa fakkeenya waaqa tolfamaa kanaa bifa fakkeenya bineensicha kanaa isa galaana keessaa ol ba'e tolfadhaa jettima. Raajiin sobduun sun yookiin bineensichi inni lafa keessaa ba'e kun. Milikkita inni godhu kun dinqii inni godhu kun ibidda waaqarraa inni baasu. Kana booda namni hundumtuu jedhee bifa fakkeenyicha sana tolfata. Yeroo tolfatu bifuma fakkeenyaati. Waan biraan qabu harkaan tolfame waaqa tolfamaa jechuudha. Yeroo tokko turu garuu raajiin sobduun kuni milikkitaaf dinqii gochuudhaaf aboonni qabu kuni ibidda waaqarraa buusuu ni danda'u kuni maal godhaa dhaqeetu waan isaan tolfatan kanatti lubbuutti godha. Kanaaf daqiiqaa dura muka tolfamaa yookiin waaqa tolfamaa dhagaa tolfamaa ture amma lubbuu qabaatee dubbachuu jalqaba. Kanaaf namni hundumtuu dinqii kanarraan ibidda waaqarraa buusuu kanarraan milikkita garaagaraa agarsiisuu kanarraan bineensicha sanaaf akka sagadu godha waan ta'eef kan nama dinquu bifa fakkeenya waaqa tolfamaa isaan harka isaanii tolfatanitti immoo yookiin dhaqanii bitatanii kan lubbuu hin qabnetti innaa lubbuun itti ta'u ittuu baay'ee dinqamanii kun ajaa'iba biyya lafaa waaqarra hin jiru waaqumaan sun gidduutti gadi bu'ee deemaa jiranii raajiin kun raajuma dinqiranii itti sagadu jechuudha. Raajii sanatti baay'eetti amanu. Raajiin sun immoo isa kanaaf sagadaa jedheetu isa bishaan keessaa ba'e bineensicha agarsiisa. Bineensichi sun dugda duuba immoo kan jiru aboo kana hundumaa teessoo kana hundumaa kan kennee bineensichas akka jawweeti
Kanaaf namoonni otoo hin jaalatin bineensicha akka jawwee yookiin seexana daabiloosa jedhameef akka isaan sagadan godhaa jechuudha bara dhumaatti. Okay. Bara dhumaatti akkana godhaa. Sana booddee hammi isaaf hin saganne akka ajjeefaman godhee jedha. Fakkeenyumti sun mataan isaa ka'ee dubbatee kunoo waan akka kanatti akkas ta'e waan akka kanatti wanti isin harkaan tolfattan dubbachuu kan danda'e lubbuutti gochuu kan danda'e jedhee raajichi. Akkuma kana immoo bineensichi dubbachuu iyyuu hin danda'e sana booddee warri kanaaf hin saganne ajjeefamanii dhumanii jedhee sana booddee lakkoofsa 16 bineensichi namni hundinuu xinnaan guddaan soorechi jechi birmaduun garbi harka isaa mirgaa irratti yookiis adda isaa irratti gubbaa akka qabaatu godhee jedha. Okay, namni bineensa kanaaf hin saganne harka baasaa. Namni bineensa kanaaf sagadan harka baasaa akka waan jechuudha jechuudha. Warri bineensa kanaaf sagadan milikkita isinitti goona yeroo darbe yaadadhaa. Boqonnaa 7 keessatti natti fakkaata. Milikkinni hojjettoota Waaqayyootti kennamee ture. Ergamaan Waaqayyoo yeroo ergamoonni 4 ulee lafaa arfan qabanii qilleensa biyya lafaa qabanii yeroo isaan dhaabatanii biyya lafaa qo'aana dhabinaati. Amma nuti hojjettoota Waaqayyoo 144 mallatteessinutti ani turan. Sana booddee dha'icha sana jala akka isaan mallattaa'anii turan jechuudha 1,100. Asitti garuu akkasuma seexanni warra kan isaati adda baafatee warra kan keenya ta'anii warra kan keenya ta'an adda baafannaa yeroo isaan jiran argitu. Kanaaf warri kan keenya ta'an gubaa adda irraa qabaadhaa yookiin harka mirgaa keessan irraa qabaadhaa. Kan keenya ta'uu kan mul'isan bineensa kana sagaduudha kan mul'isan. Warri gubaa kana hin qabne rakkoo isaan qaban adda ba'aa hin du'uu hin ajjeefamu jechuudha. Karaa isaan ittiin du'anii karaalee gurguddoo garaa garaatu jiru. Inni tokko kallattumaan rukuttaadhaan, kallattiidhaan billaadhaan, kallattiidhaan du'aan akka rukutamanidha. Kana jechuun waraanan ari'atamuudhaan akka isaan rukutaman. Inni kaan immoo itti dhandhaa lakkoofsa 16 irratti dhaloota jalqabee xinnoodha amma guddaatti garbaa mootummaadha maalii otoo hin jirin hundumtu xinnaadha amma guddaatti ajajjiitti ba'a. Warri bineensa kanaaf sagadan hundumtu harka keessan irratti gubaa fudhadhaa adda keessatti gubaa fudhadhaadha. Erga akkas godhanii booddee lakkoofsa 17 kana gochuun isaas namni maaliif sababni inni gubaa godhadhaa yoo milikkitaaf jechuudha. Kana gochuun isaa namni gubaa bineensicha isa duraa jechuun isa laga galaana keessaa ol ba'e jechuudha. Yookiin gubaa milikkita bineensicha isa duraa sana maqaasaa gubaan sun amma tarii maqaatutti barreeffame ta'a yookiin lakkoofsa ta'a jechuudha. Yaadattu yoo ta'e warri duraa warri adda isaanii irratti yookiin harka isaanii irratti gateettii isaanii irratti mirgaa irratti maqaan Waaqayyootti chaappeffamee jiru sun siilii yookiin mallattoo yookiin chaappaa qabu ture kan Waaqayyoo ta'uu isaanii kan agarsiisu. Isaan kunis kan isaanii ta'uu kan itti agarsiisu yookiin bineensa galaana keessaa ba'e sana maqaasaa fakkeenyaaf maqaan isaa Tiraamp yoo ta'e Tiraamp, leenca yoo ta'e leenca, amaaketa yoo ta'e amaaketa, qeerransa yoo ta'e qeerransa jedhamee barreeffamee jira. Yookiin immoo koodii qaba bineensichi. Koodii qaba jechuun akka nuti koodiidhaan amma yeroo sirbituun biyya lafaa tokko maraxamtu maqaan ishii hawwii yoo ta'e hawwii qofa jedhanii barreessanii dhiisan. Hawwii jedhaniitu koodii 29 yookiin 204 jedhanii barreessu. Maaliif akka koodii barbaade hin beeku maqaan already jira. Akka to'achuudhaaf isaan hin malutti jechuudha. Salphaatti lakkoofsa 269 yookiin 204 dhattanii hawwii argattu jechuudha. Kanaaf akka kanatti yookiin maqaa isaa warra ofirraa hin qabne gubaan sun maqaa isaati jechuudha. Yookiin immoo koodii isaa warra ofirraa hin qabne koodii lakkoofsa isaati jechuudha. Warri lakkoofsa maqaatiif bineensicha isa duraa sana agarsiisu ofirraa hin qabne yookiin immoo maqaa isaa warri hin qabne isaan kun bituu gurguruu akka hin dandeenyedhaaf kana godhaa jechuudha. Bituu gurguruu akka hin dandeenyedhaaf. Kanaafuu billaadhaa fi ajjeesuudhaan ari'atamuudhaan loluudhaan lolee mo'amuudhaan mo'achuudhaaf aangoon isaaf kennameera. Mo'amuu fi miti mo'achuudhaaf warra qulqulloota warra Waaqayyoof sagadan warra isaaf hin saganne. Kana jechuun lola keessa ajjeesuudhaan balleessuudhaan ari'achuudhaan aangoon isaaf kennameera. Lammaffaa kana qofa otoo hin ta'in mallattoo adda keessan irratti yookiin mallattoo harka keessan irratti fudhadhaa. Chiippii keessa galuu miti wantichi egaa waa'ee chiippii yeroo baay'ee yaaddoofna nuti isa anisas ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a garuu wantichi mallattoo sana adda keessanitti yookiin harka keessan mirgaatti fudhadhaadha.
Wantichi mul'ataadha, beekamaadha jechuudha. Yeroo baay'ee dhokataan fakkaatu. Harka mirgaa irratti, irree irratti haa ta'u, harka irratti haa ta'u, quba irratti haa ta'u hin beeku. Wantichi garuu mul'ataadha. Adda irratti yeroo ta'u. Isaan kan Waaqayyoo mul'ataa ture, kakuu Waaqaattis yeroo Faasikaa mul'ataa ture milikinni dhiigaa sun. So akka kanatti warri kan keenya akka kanatti mul'ataadha. Warra isa sanarraa harka hin qabne yeroo isaan gabaa dhufan nagaduu hin danda'anii, bituu hin danda'anii, gurguruus hin danda'anii jechuudha. Kana jechuun shooppii dhaqanii waan nyaatan waan dhugan bitachuu hin danda'anii, bishaan bitachuu hin danda'anii, nyaata bitachuu, uffata bitachuu hin danda'anii. Kana booddee beela'anii dheebotanii du'uu danda'u jechuudha. Namni isaan irraan bitu, namni isaan ittiin gurguru jechuudha. Gabaa keessaa adda waan jechuun waan nyaatan waan dhuganiin du'uu danda'u jechuudha. Isin galee waan tokko bituu, gurguruu, biilii kafalachuu, maal jechuu, wannoo jechuu hin danda'an jechuudha. Mana bitatanii, nyaatan bitatanii, dhuganii, nyaatanii, uffatan bitatanii kanaan du'u jechuudha inni tokkoffaan. Namni otoo nyaatee otoo hin dhugin waggaa 3 walakkaa jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Lammaffaan ofii isaatii inni jalqabaatti lolee mo'uudhaaf, inni lammaffaan immoo bittaaf gurgurtaa gabaa keessaa waan hundumaa sooshalii keessaa jireenya namootaa keessaa isaan baasudha. Sababni isaa hin saganne waan ta'eef abbaan barbaade ajjeesuu danda'a waan ta'eef aboon kennameefira. Lakkoofsa 18 kana keessatti ogummaan hin barbaadamaa jedha. Sababni isaa bineensichi wallaalchisaa. Inni lafa keessaa bahe kun hin wallaalchisaa. Wallaalchisuudhaaf milikkita godhaa. Milikkita wallaalchisuudhaaf milikkita godha jechuun maal jechuudha? Milikkinni inni godhu milikkita dhugaa namatti fakkaata jechuudha. Namni yaadan isa duukaa bu'a jechuudha. Oo dinqiidha Yesuus kan akkanaa ta'ee hin beeku jedhama jechuudha. Miliseensa baay'ee qaba jechuudha. Biyyi lafaa hundumtuu isa wajjin girri jedha jechuudha. Warri qaaman isa wajjin deemne immoo yaadan isa wajjin bu'a jechuudha. Waaw foolowariin isaa bakka biyyi lafaa isa wajjin bakka abjootaa jechuudha. Isin galee akka kanattidha. Nama hundumaan wallaalchisa jechuudha. Kiristaana iyyuu wallaalchisa jechuudha. Bakka namni hundumtuu innaa simbiraa addunyaan hundumtuu simbiraa deemtaa sis godhi si godhaa jechuudha. Maanni raajiin akka kanaayyuu si jedha jechuudha. Dinqiidhaa sin jedha jechuudha. Ana Waaqayyoo jedha dhaqeen sun achi keessa taa'e. Milikkinni isaa mana nama hundumaa keessa jira. Adda irratti akkuma nuti masqalii yookiin waan ta'e yookiin waan Waaqayyoo ibsu tokko baannee deemnu adda irratti wannoo qabu jechuudha. Bakka namni isaanii hundumtuu milikkita sana milikkita bineensicha jalqabaa sana adda irra kaa'atanii deema jechuudha. Inni mana qulqullummaa keessayyuu hin taa'a jechuudha. Mana qulqullummaa hin dhiidhaa jechuudha. Odduu isaayyuu hin dhiidhaa jechuudha. Akka barbaade godhaa jechuudha. Kiristoos ana jedhaa jechuudha. Ani Kiristoos jedhaa yoo barbaade du'ee akka waan deebi'ee ka'e gooftaan deebi'ee ka'e. Akka sanattidha already mataan isaa rukutamee du'ee deebi'ee ka'e. Akka itti agarsiisa. Waaqa irraa ibidda gadi buusuu danda'a. Milikkita waan jedhamu hunduma gochuu danda'a. Waaqa irraa ijoollee lafa irraa miti. Waan gochuu barbaade hundumaa gochuu danda'a. Du'aa kaasuu danda'a. Isin galee bineensi raajiin kun du'aayyuu kaasuu danda'a. Raajiin kun waan lubbuu hin qabne waan akka mukaa waan akka wannootti lubbuutti deebisuu danda'a. Harka keessa hin tolfadhaan immoo lubbuutti isinii godhaa jedhan lubbuutti godheef. Kanaaf bineensa isa kanaaf sagadaa isa humna kanaaf kenne hanumaa miti jedha gara isaatti deebisa. Isin galee gara sagada bineensa tolfamaa sanatti waaqa tolfamaa manna hundumaa qabu. Warri Yerusaalem jiraatan immoo tarii mana qulqullummaa keessa iyyuu fakkiin isaa yookiin innumti kallattii anorsinee taa'uu danda'a ta'a wantichi jechuudha. Mana qulqullummaa keessa iyyuu hin kaa'ama fakkiin isaa namni hundumtuu lubbuu iyyuu qabaatee naasa'a. Haaleluyyaa jechuu iyyuu danda'a. Namni hundumtuu gara isaatti sagada. Gara isaatti sagaduu kanaan nama hundumaa dugda duuba kan jiru isa boqonnaa 12 keessa jiru bineensa akka jawwee seexana daabiloos bara durii boofa. Isatu sagada fudhataa jira jechuudha dugda duuba taa'ee. Isin galee sana booddee ogummaan hin barbaadamaa jedha jechuudha. Sababa ogummaan kan barbaadamuuf wallaalchisummaa kana jalaa ba'uudhaaf. Waliin dha'uu kana jalaa ba'uudhaaf. Bitaa namatti galuu kana jalaa ba'uudhaaf ogummaan barbaadama. Ogummaan akkamiiti? Lakkoofsi kun maqaa namaatiif dhaabataa jedha. Maqaa namaatiif dhaabata. Maqaan namaa yookiin abdii ta'a yookiin habaaboo ta'a yookiin maqaa namaa beekamaadha jechuudha. Lakkoofsan yoo ta'e koodiin isaa 264 yoo ta'e 264 jechuun abdii jechuudha. Akka isinii galee akka kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf koodii Itoophiyaan koodii baay'ee qabdi. Koodi 1, koodi 2, koodi maalii jedhanii jiru. Anama hin beeku anama. Oromiyaan kooda irratti moo wanta jala jirti. Akka kanattidha koodii qabu. Koodiin sun lakkoofsi isaa meeqaa? Lakkoofsa maqaa namaatiif dhaabatudha jedha. Kanaaf bineensa miti jechuudha inni laga keessaa ol ba'aa jiru bineensa miti. Gaanfa 10 kan qabaatee morma 7 kan qabu gonfoo 10 kan ofirraa qabu miti jechuudha bineensichi. Isinii galee maqaa ulfinaa irratti waaqayyo arrabsuudhaaf barreeffame kana irratti barreeffame akka itti mul'ataa miti jechuudha bineensichi. Bineensichi namaa jechuudha. Sababni isaa
Lakkoofsi kun koodii lakkoofsa namaatiin ol beekama waan ta'eef jechuudha. Inni dubbata akkuma jawween dubbatu, akkuma boofti dubbatu, akkuma Abrahaam maqaan ishee Hewaanii fi Addaam boofti gowwoomse akkuma sana raajiin sobaa bineensi inni gaafa lama qabu immoo raajii sobaadha. Hin dubbata, hin raaja, milikkita godha, dinqii godha, lubbuutti deebisa, wanta waaqa keessaa ibidda gadi buusuu danda'u iyyuu godha. Sababii kanaan namni hundumtuu harkaa bada, jireenyi xiksiin harkaa bada, inni gooftaan jedhe harkaa bada. Mul'anni Yohaannis inni har'a baranne kun iyyuu nurkaa bada otoo amma raajiin tokko ka'e akka kana godhee nurkaa bada abboo kuni jiraataadha abboo jenna jechuudha sanii galee. Lakkoofsi maqaa namaatiif dhaabatu waan ta'eef namni ogummaa qabu lakkoofsa kan adda baasee bara sammuu namni qabu jedha. Lakkoofsa 18 ogummaan hin barbaadama. Ogummaa jechuun maali? Nama sammuu qabu waa kaalkuleet godhee yaadee lakkii wanta akka kanaaf kanaadha kun mana kan jedhee kaalkuleet gochuu namni danda'u lakkoofsa lakkaa'ee bira ga'uu danda'a jedha. Akkamitti akka lakkaa'amu duubaa fuulduratti lakkaa'ama. Fuulduraa duubatti lakkaa'ama. Maqaan aan walqixa tokko baan walqixa lamaa yoo ta'e lakkoofsi maqaa kanaa walqixa manaa ta'e lakkaa'ee bira gaasa hin beeku. Garuu 666 ta'a jedhe. Kanaaf yookiin lakkoofsa 666 addatti baattatee yookiin harkatti tumatee guba jechuun waan akka tumaa jechuudha. Sanuti taatu jennu jechuudha. Isa tumatanii deeman kana booddee dhufanii argan eebeluu 666 ofirraa qaba. Okay. Jennee bira darbinaa jechuudha. Warra jeesuu dhufan bira darbu jechuudha. Yeroo na argan immoo daan irratti abdiin 666 ofirraa hin qabu. Okay. Harkarraas hin qabu. Mataarraa addarraas hin qabu. Ajjeesa mirga qabu jechuudha. Namni itti gaafatamu hin jiru. Hin ajjeesanii bira darbu. Ittiin gurgurinaa yeroo ati dhuftu adda kee ilaala jechuudha. Yeroo ati dhuftu adda kee irra jira moo harka kee irra jira jedhee si ilaala jechuudha. Waa'een chiipsii, waa'een kireedit kaardii, waa'een kaardii baankii, ATM hin barroofne garuu ta'uus danda'a jechuun hin barroofne garuu isinii galee hin barroofne. Akkaataa isaan ittiin hojjetatan hin beeknu. Namoonni amma jiran kun garuu namicha isa bineensicha galaana keessaa ba'uu miti. Namicha isa bineensicha lafa keessaa ba'uus miti. Dhufuu danda'a, jiraachuu danda'a, ka'uu danda'a. Garuu namoonni amma jiran kanaa miti. Isinii galee. Booftichi baruma duriirraa kaasee jira. Jawwichi baruma duriirraa kaasee jira. Malee bara dhumaa irratti ka'aa miti. Garuu bara dhumaatti akka isaaf ta'utti hojjeta. Maaliif waldaan kiristaanaa lafarra hin jirtu. Isinii galee. Wantoonni kanaan dura ta'anii darban wantoonni muraasa. Wantoonni kanaan dura ta'anii darban wantoonni amma jira ta'aa deemaa jiran baay'een isaanii wantoota bara dhumaatti fuulii sirriitti guutummaatti gadi ba'anii hojii hojjetanidha. Wantoonni kanaan dura ta'aa turan kakuu moofatti gaaddidduu kakuu haaraati. Kakuun haaraan immoo dhugaa isaati jechuudha. Akkuma kana wantoonni xixiqqaan muraasni kakuu haaratti ta'an gaaddidduu wanta dhufuuf jiruuti. Keessattuu bara dhumaa waggaa 7 keessatti. Qorumsi garaagaraa yeroo kana nu mudatu gaaddidduu qorumsa waggaa 7 keessatti dhugaadhaan namoota waaqayyoo mudatuuti. Raajiin sobaa muraasni yeroo kana keessatti nu qunnamaa jiru dhugummaa raajii sobaa isa sirriitti guutummaatti ulfina guddaadhaaniin fudhatamummaa guddaadhaaniin macaafa mul'ata Yohaannisitti akka dubbatutti isa waggaa 7 sana keessatti hojjetuuti. Wallaalchisummaa guddaa isa hojjetu. Waldaan kiristaanaa waan hin jirreef namni ittiin mormullee hin jiru. Namni xiksii beekullee, namni hubatullee, namni ogummaa qabullee hin jiru. Ammayyuu otoo xiksii beeknu, otoo hubannu, otoo waldaan kiristaanaa biyya lafaa irra jirtu hammam jireenya akka hadhaa'ee, hammam akka nama rakkisee, hammam raajota gargar baasuun akka nama rakkisee, hammam sobdoota mormitoota kiristoos gargar baasuun akka nama rakkisee baay'ee hubanna. Isa kanaan ta'ee jira otoo jiruu tarii yeroo garaagaraatti iddoo garaagaraatti sirriitti barreeffameera. Macaafota keessatti, macaafota raajotaa keessatti, keessumatti immoo raajii Daani'el keessatti, macaafuma mul'ata Yohaannis keessatti immoo boqonnaa 17 keessatti sirriitti barreeffameera. Isaan kun walitti dhufanii wantoonni gooftaan yeroo biyya lafarra jiru keessattuu Maatewos keessatti waa'ee bara dhumaa keessatti haasa'e wangeelota keessatti haasa'aa tureef ergaawwan Phaawulos keessatti barreeffamaa kan turan. Isaan kun baay'een isaanii walitti dhufanii piikchariin isaan kaa'anii piikcharii yeroo duratti ta'aa ture keessaa muraasa yeroo gara booddeetti immoo ta'an keessaa isa dhugaasaati jechuudha. Piikcharii yeroo duratti ta'aa ture keessaa muraasa fakkeenyaaf
Gooftaan waa'ee mana qulqullummaa diigamuu dubbatee ture. Manni qulqullummaa diigameera. Amma ammaattis deebi'ee manni qulqullummaa inni noormaaliin hin jiru. Inni dhugaansaa jechuudha. Mana qulqullummaa isa lamaan booddee mana qulqullummaan kan ijaarame deebi'ee yeroo darbee mana qulqullummaa keenya wannoo keenya namoota keenya baay'ee gargaaree beeltuu mana qulqullummaa nu ijaarame namni wanti jedhan ture. Amma garuu manni qulqullummaa sun hin jiru. Kanaaf mana qulqullummaa sana warri balleessan hundumtuu yeroo sana bartoota ari'achaa kan turan, kiristaanota ari'achaa kan turan, mootummoonni Roomaa baay'inaan hojii waaqayyoo irratti dhiibbaa kan ta'an, gooftaa Yesuus iyyuu Heroodis ari'achaa kan ture. Isaan kun hundumtuu milikkitoota isaan kanaati. Isa bara booddeetti sirriitti mul'atutti. Haa ta'u malee yeroo sanatti mul'ataniiru. Kanaaf waa'ee mana qulqullummaa yeroo booddee keessatti hin dubbatama yoo ta'e waggaa 7 keessatti manni qulqullummaa amma hin jiru ta'e manni qulqullummaa sun deebi'ee ijaaramuun isaa dirqama ta'a jechuudha. Macaafni qulqulluun dugda duuban immoo waa'ee isa kanaan ibsa jechuudha. Inni kan biraa bineensichi kun iddoo inni keessaa ba'u as keessaa galaana keessaa ba'ee jedha inni jalqaba. Inni lamaffaa lafa keessaa ba'ee jedha lafaaf galaana giddu. Lafas haa ta'u galaana walumaa galatti waa'een galaanaa saba namoota bakka bu'a baay'inaan. Macaafa mul'atu Yohaannis keessatti. Iddoo baay'eetti waa'ee galaanaa yeroo darbe ilaallee turre, waa'ee bishaanii ilaallee turre. Baay'inaan macaafa qulqulluu keessatti waa'een bishaanii macaafa qulqulluu mul'ata Yohaannis keessatti bishaan bakka bu'u baay'inaan. Saba bakka bu'a, nama bakka bu'a. Yaada garaa namaa yookiin namummaa namaa, uumama namaa bakka bu'a. Inni lafaa kun immoo yeroo baay'ee waa'ee biyya lafaa walumaa galatti yaada biyya lafaa fi yaada seexanaa bakka bu'a. Amma biyya lafaa innaa jennu lafa keenya lafa Oromiyaa yookiin Afrikaa jechuu keenyaa miti. Biyya lafaa yeroo jennu yaada isaati, hojii isaati. Akka biyya lafaatti yaaduudhaan diina waaqayyoo yaada fooniti jechuudha. Diina waaqayyoo isa nama godhu. Kanaaf inni biyya lafaa keessaa ba'e kun tarii saba xiqqaa keessaa ba'uu danda'a ta'a. Aboosaa kan kenneef isa galaana keessaa ba'edha. Inni galaana keessaa ba'e kun immoo aboosaa kan fudhate seexana biraa dugda duuba kan jiru. Isaan kan hundumaa duuba kan jiru seexana jechuudha. Akkuma waaqayyo raajota isaa duuba jiru, namoota isaa duuba jiru jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u. Kanaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 yeroo darbee warra waan qo'anneef baay'ee keessa kan hin deddeebinu. Boqonnaa 14 irratti yeroo itti ceenu immoo jidduudhumaanii waa'ee walichaaf namoota isaa ilaalaa. Waa'ee ergamoota sadanii ilaalaa. Yeroo darbee yaadadhaa kana booddee lafarra harkisuun hin jiru yeroo jedhamu irraa kaasee jechuudha. Boqonnaa 15 irratti waa'ee ergamoota dha'icha xumuraaf isa dhumaa fuudhaniitu ilaalaa jechuudha. Dha'icha gara dhumaa kan jedhamu. Sana booddee dha'ichi kan biraa hin jiru sanaan xumuramaa. Kanaaf boqonnaa 14 booddee irraa kaasee boqonnaa 13 keessatti waa'ee dhuma dheekkamsa waa'ee dhuma bineensichaa kana otoo haasa'u jidduudha immoo waa'ee walichaaf namoota isaa haasa'amu. Gooftaa Yesuus ammayyuu biyya lafarra hin dhufne lamaffaa deebi'een kan dhufu ganaadha. Ganaadha boqonnaa gara fuulduraa keessatti jechuudha 17-18 booddee. Yeroo namicha farda adii yaabbate argu jechuudha gana isa. Garuu immoo gidduudhaan isa kana immoo gidduu galchaa jechuudha. Ergamoota isaan kun namoonni 1440 fi gooftaan Yesuus yookiin walicha inni jedhame macaafa mul'ata Yohaannis keessatti gara 28 gara sanaa walicha jedhame inni waamame kuni jidduudhaan isa kana keessatti arga. Sababni isaa lakkoofsa 9 irratti inni kaan hin booji'amaa, inni kaan hin du'aa, billaadhaan ajjeefamaa, inni galee obsaan danda'uuf amantiitu barbaada. Inni kan biraan immoo ogummaan sammuu namaa barbaada. Namni hundumtuu wallaalchifameera. Ammumaayyoo immoo kiristaanonni biyya lafaarra hin jiraatu. Warri waaqayyoon amananii isaan immoo gooftaa Yesuus warri ijaan hin argine kun warra akka keenya tiksii baay'ee wannoo hin taane kun warri waldaa kiristaanaa wajjin akka waldaa kiristaanaa wannoo hin jenne kun yeroo kana waldaan kiristaanaa akka barbaadde wallaalchifamtee galantaatti deemtee warra jirtu keessa jalaayyoo ol fudhatamtee yeroo jirtu kana keessatti yeroo kanatti immoo warri amanan akkam akkasaan rakkatan ilaalaa jechuudha. Gargar baafachuun yeroo isaan wallaalamu hin didan yoo ta'e immoo yeroo isaan gurguruuf bituu hin dandeenye billaan booji'amuufis karaa hundumaa yeroo isaan saaxilaman jechuudha. Waan gooftaa kana laata ta'u. Kanaaf isaan kanaadha kan nuti gabaabatti ilaallu. Gaaffii yoo qabaatte yeroo hundumaa gaaffii na erguu dandeessu. I think mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 keessatti mata dureen guddaan nuti kaa'uu dandeenya yeroo darbe eenyutu bineensa kana loluu danda'a isa jedhuudha ture jechuudha.
eenyutu bineensicha loluu danda'a? Fayyadudha. Bineensichi fakkaataa Kiristoos yookiin mormituu Kiristoos ta'etu dhufe akkuma Kiristoos biyya lafaa irratti ta'e innis akkasuma biyya lafaa irratti ta'a jechuudha. Kana jechuun bineensichi akka Kiristoositti gad of qabee fannifamee akkas ta'a jechuu miti. Kiristoos jaalala yoo ta'e bineensichi jibbaan jechuudha. Kiristoos gad of buusaa yoo ta'e bineensichi of kaasuudhaan ol of kaasuudhaan jechuudha. Waan hundumaan akkaataa Kiristoos hin ta'e waan hundumaan faallaa Kiristoos kan ta'u. Akkuma seexanni waan hundumaan akkaataa Waaqayyoo ta'uu barbaade garuu karaa faallatiin akkuma ta'e. Aarsaa fudhachuu akkuma barbaadu jechuudha. Akkuma Waaqayyoo gini karaa faallatiin. Jaalachuu barbaada gini karaa jibbaatiin. Jiraachisuu barbaade gini ajjeesuudhaan fakkeessee jechuudha. Kanaaf bineensichi sun inni galaana keessaa bahe walumaa galatti wanta Kiristoos godhe akkaataa Kiristoos godhe sana fakkeessuu barbaada. Inni mormituu Kiristoos yookiin iddoo Kiristoos fudhachuu isa barbaadu sana jechuudha. Waa'een isaa macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Fannoo baay'ee qaba, mata duree baay'ee qaba. Hamma asitti bineensa ganaa keessaa bahe jedhame, iddoo biraatti mormituu Kiristoos jedhame, iddoo kanatti ilma badii jedhame akkuma Yihudaa jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti immoo isa wanta ciggaa wanta baay'eedha maqaa kan qabu jechuudha bineensi kun. So isa sirriitti macaafota biraa keessatti qo'achuu dandeessu luqqisiiwwan baay'ee as gidduu jira. Boqonnaa 13 irra dhaabattanii yoo jettan Daani'el boqonnaa 7 fi akkasuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 irra dhaabbattan bineensota kana gaanfa isaanii jechuun kana jechuudha. Mootota jechuudha. Gaanfa 7 jechuunis mootota jechuudha. Mootota sana keessadha gaanfi mootii maqaan isaa mataa 7 qaba. Mataa 7 keessaa inni tokko akka waan du'e ta'e jedha. Inni immoo indagana immoo deebi'ee kan isin ajaa'ibu 8ffaan yeroo mootummaan isaa ka'u boqonnaa 17 keessa jira. Warruma 7 isaa sana keessaa deebi'ee ka'ee jedha. Kanaafuu waa'ee gaanfa sana keessaa gaanfa 3 of duraa rukuttee gaafti xiqqoon tokko jalaa quqxee baate gaafti sun afaan qabdi, ija qabdi, Waaqayyoon arrabsuudhaaf kan kenname qabdi turte gaafti xiqqoon sun 3 of duraa rukutteedha. 10 keessaa 3 yoo wannoo 7 isheen bakka buute jechuudha. Wantichi baay'ee mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 fi Daani'el boqonnaa 7 keessatti sirriitti wannoo ta'ee jira. Gini macaafota raajii keessa iddoo baay'ee jira. Akkasuma immoo kakuu haaraa keessa wangeelota iddoo garaagaraa fi ergaa keessatti barreeffameera. Isa kana sirriitti akka hubattaniif jechuudha. Sanaaf jawween sun seexana bakka bu'a. Bineensi gaanfa 10 qabu immoo yookiin immoo inni galaana keessaa ol ba'e sun immoo inni immoo mormituu Kiristoos yookiin aantii Kiraayist sanutu jennuudha. Isa bakka bu'a. Inni 3ffaan raajii sobduu bakka bu'a. Isaan kana hundumaatti gara booddeetti yeroo gooftaan dhufu yeroo isaan itti faradamu argina waan ta'eef isaan kun sirriitti of galaa bineensa otoo hin ta'in isaan kun hundumtuu nama. Inni 3ffaan seexana jechuun inni jalqabaa inni dugda duuba jiru. Yeroo darbe inni akkatti akka gad darbatame argitanii turtanii akkaataa gad darbatame sanaan warra isa wajjin gad darbatame wajjin Mikaa'el wajjin akka wal lolan argitanii turtanii dadhabnaan biyya lafaatti deebi'ee warra sanyii dubartitti ari'achaa akka ture sana booddee immoo bineensa isa kana immoo lafa keessa akka galaana keessa akka ba'e isa kanaan booddee immoo tokko lafa keessa akka ba'e bara dhumaatti waggaa 3 walakkaa sana booddeetti akkas akka ta'an argine. Yeroo darbe waggaa 3 walakkaa isa jalqaba maal akka inni fakkaatu argine turre. Inni lammaffaan immoo guutummaatti rakkinaaf gidiraa isaan kanaan guutuu ta'a. Bineensa addunyaan kun hundumtuu warri qaama isa bira qaama warri qaama isa bira hin jirre yaadan isa duuka bu'u mana ofitti isa tolfatu raajiin sobaan sun immoo mana isaatti isa tolfatan sun lubbuutti waan namni hundumtuu mana waaqa qaba jechuudha yookiin bineensicha kana mana ofiitii qaba jechuudha. Kanaaf eenyutu isa loluu danda'a? Eenyutu akka isaa ta'uu danda'a? Kan isa loluu danda'u yeroo dhufutti ilaalla. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bineensa hin taane, isa jaalala ta'e, isa jireenya ta'e, isa fayyaa ta'e, isa nagaa ta'e, isa wanti hundumtuu karaa isaa ta'e, isa mootii isaan kun of fakkeessanii taa'anii mataarraa gonfoo qabaatanii akkas ta'an kana inni garuu mootii isa dhugaa mootii qajeelummaa mootii nagaa akka ta'e garuu siinqee sibiilatiin immoo saba kanaan tiksu kan ta'e isaan kana kan caccabsu diina keenya kan caccabsu warra nu morman kan caccabsu raajota sobdootaa kan caccabsu. Erga akkas jennee erga amma mormituun Kiristoos akkana bahee mul'anne yoo jenne boqonnaa 17tti sirriitti jira jechuudha. Akkaataan isaa kanaaf kana hundumaa keessa dhaquu didee erga akkas jennee raajoon sobduu amma lafatti nu rakkisan jennee raajota sobduuti jennee wanni kun ebeeluu kun fakkeenyaaf Tiraamp yookiin Raashiyaa yookiin ebeeluun mormituu Kiristoosidha yoo jenna yoo ta'e akkamitti isaan kun mormituu Kiristoosii miti jennaa ammayyuu mul'anne ammayyuu hin kaane akkamitti jennaa yoo jenne Yohaannis baruma sana keessattuu bara ofiisaa jiru keessatti mormitoonni Kiristoos akka isaan ka'an dubbateera.
Phaawulos yeroo muraasa booddee raajonni sobdootaa barsiisonni sobdootaa waldaa Efesoon keessaa akka salphaatti akka ka'an dubbatee ture. Yeroo muraasa booddee Yohaannis waldaa Efesoon keessatti yeroo ergaa barreessu jaalalli keenya durii iddoo sana hin jiru akka durii miti ati jedhee isa Phaawulos yeroo jalqabaa warra Efesooniin barsiise isa Efesoonitti yeroo ergaan ergu waa'ee jaalalaa dubbatee ture sana yeroodhuma sana keessatti Phaawulos booddee Yohaannis tarii jiraachuu danda'a. Ergasii booddee already jaalalli isaanii sun iddoodha akka bade. Raajonni sun already akka isaan gidduu turan, sobdoonni akka isaan gidduu galan, yeeyyii kan ta'an akka isaan gidduu turan isaan kun dubbatame jechuudha. Kanaaf Yohaannis ergaa isaa keessatti ergaawwan isaa keessatti jechuudha innumti mul'ata Yohaannis barreesse ergaawwan isaa keessatti mormituu Kiristoos tokkicha kana qofa isa qandii ta'e otoo hin ta'in iddoo Kiristoos of kaa'e otoo hin ta'in mormitoonni Kiristoos guutummaa biyya lafaa irratti akka isaan guutan akkuma mormituun Kiristoos hin tokkoffaanne akkuma Kiristoos mata duree ta'ee warra kaan bartoota baay'ee kunoo nutiyyuu kan isaa kan taane of duukaa qabnu akkasuma mormituun Kiristoos hin tokkoffaan kun mormitoota Kiristoos baay'ee raajii sobduun inni ganaa ba'u kun raajota sobdoota baay'ee biyya lafaa irratti gadi lakkifatee akka jiru argina jechuudha. Haa ta'u malee raajii sobduu fi mormituu Kiristoos isaan kana isaan as keessatti barreeffaman tun kaane jenna malee sababni isaa yoo ka'e akka kana godha waan ta'eef. Isaan isa xumuraati sana booddee raajonni biraan jiran sana booddee mormituun Kiristoos biraan jiru waan ta'eef. Kanaaf isaan kun qandii of jalaa qabu wanti isaan godhan hundumtuu akka kana ta'a. Fakkeenyaaf gaanfonni 10 kun mootota 10dha. Bara booddeetti addunyaan kun iddoo 10tti hiramti jedhamee kan jiru jira. Iddoo 10 qofa otoo hin ta'in iddoo tokkotti globalizationii ta'a. Kanaaf ammayyuu ka warra Raashiyaa ka warra maalii jedhanii ka warra Ameerikaa fi ka warra Israa'el yookiin kan akkasii jedhanii kan akka Yurooppiyaan yuuniyeenii jedhanii kan akka Afrikaan yuuniyeenii jedhanii iddoo 10tti wal qoodutti jiru ammayyuu gara xumuraatti wal fiduutti jiru. Gaafa sanayyuu immoo gara xumuraatti fidanii mootonni sun yeroo murtaa'eef qofa sa'aatii tokkoof isaa wajjin mo'uu jedha. Sa'aatii tokkoof qofa yeroo inni sun ka'u sa'aatii tokkoof qofa isaa wajjin mootummaa isaaniif kennama. Sana booda hundumtuu jaalala mataa isaaniitiin baqqaa wayyoo kuni dinqiidha. Ati duutee turte qixxuma du'aate akkamitti deebitee fayyiteen jedhanii deebitee dhaabatte deebitee kaate deebitee mootii taate jedhanii dinqisiifatanii itti kennuu jedha mootummaa isaanii jaalalaan dabarsanii baqqaati nu gaggeessi sirraa bareeda itti kenna. Inni akka kanattidha mootummaan addunyaa kanaa mootii tokkitti akka ta'utti deemaa jechuudha. Gara booddeetti hin taanne kun jechuudha. Wantoonni kanaan dura dubbatamanii amma ammaatti nurratti ta'aa jiran erga jiraate hin ta'u kun maal ta'ee ta'a ta'u nurratti ta'an erga jiraate wantoonni amma nutti hin fakkaanne kun hundumtuu gara booddeetti gara sanatti geessaa jiru jechuudha. Biyyoota biriiksii, biyyoota Awurooppiyaan yuuniyeenii, biyyoota asii Afrikaanii, biyyoota maalii yoo ilaaltanii hundumtuu deemee gara sanatti deemaa waan jiru fakkaata jechuudha. Sana booddee addunyaan kun nama tokko qofaan akka bultu maqaansaa yookiin koodiin maqaa isaatii bakka bu'u nama hundumaa irratti akka kennamu warra Kiristoosiif adda ba'anii Waaqayyoon waaqeffachuu barbaadan immoo beenyaataaf dhugaatii dhabuudhaan akka du'an yookiin immoo bal'aadhaan yookiin reebichaan jechuudha. Ari'atamaan akka du'an aangoo qabaa. Raajii sobduun kun humna isaa guutuu isa fuulduratti hojjeta. Namni hundumtuu sababii raajii sobduun dinqii akka kanaa godhu milikkita godhu raajii haasa'uuni gara sana dhaqaa Waaqayyoon arrabsuudhaaf qulqulloota arrabsuudhaaf wanta waaqeffannaa fi barsiifata akkasii fakkaatu faarfannaa fakkaatu tajaajilaa fakkaatu nama fuuraa fakkaatu namoota Waaqayyoo arrabsuudhaaf Waaqayyoon teessoo irratti arrabsuudhaaf waan tokko kan ittiin fakkaanne. Namoonni immoo eenyuun inni akkanatti danda'ee Waaqayyoon arrabsu jedhanii dinqisiifatanii baqqaas isatu Waaqayyoodha jechuudha kan isatti wannoodha. Otoo Waaqayyo ta'e gadi bu'ee isa rukutuu maaliif calje'ee isa laala kan jedhan jechuudha. Akka barbaade qoosee akka barbaade taatee akka barbaade wannoodhe akka barbaade laaggatee kunoo yoo barbaade namoota isaan hanqalaanan wannoodhame waan ta'e naa godhu kunoo yoo barbaade kunoo mana qulqullummaa isaa keessa taa'ee kunoo akkas godhe kottaan isaa gadaa mee dhufee akka naa godhu jechuu akka danda'u jechuudha. Namoota nuti amma TV irraa ilaallee postii isaanii ilaallee hojii isaanii yookiin sagantaa waldaa isaanii waan ta'e ilaallee fagootti ilaallee
wannoo jennu kun hundumtuu miseensa isaa kan ta'an jalee isaa kan ta'an raajota isaa kan ta'anidha jechuudha. Gara booddeetti garuu qandii inni ta'e hangafa ta'e akkuma nuti tajaajila keenya xumurree yeroo jennu gara booddeetti gooftaan keenya deebi'ee dhufu akkasuma tajaajila isaanii mijeeffatee argitanii akkuma Yohaannis of dura erge jechuudha. Inni kunis raajota isaa namoota isaa baay'ee of dura ergeera jechuudha. Sana booddee ifaan ifatti mul'ata yeroo waggaa 3 walakkaa booddee jechuudha. Gooftaan maqaan isaa ulfaatu ta'u ulfaadha. Boqonnaa 17 sirriitti dubbisa. Daani'eel boqonnaa 7 sirriitti dubbata. Ayyaanni Waaqayyoon wajjin haa ta'u. Aatiin kiroottaan boqonnaa 14 akkatti wal argina. Yeroo gaarii qabaadha.